Seenaa Bezaawit Xilaahun kutaa 2ffaa irratti baay'ee ajaa'ibsiifannee gammannee boonyee baay'ee irraa barannee dabarsineerraa jaalala keessan jiraan. Seenaa ajaa'ibsiisaa fi amanuudhaaf namatti ulfaatu kunoo barnootaan jalqabee Ijji Tokkoon kutaa 7 fufee kutaa 8 nan darbee ministiriis 9 10 achuma kokkoba sabaatti barachuu jalqabe. Ijuma kee tokkichaan ija koo tokkoon tole qabattocha mana barumsaa yeroon galuuf jedhuun baase. Haala kana hunda keessatti garuu isa alaa dhiiseera. Harmee kootiin jireenya mo'achuu keessan gale. Ishee gargaaruu yeroon isheetti deebi'u wantoonni isheetti irratan baay'eetu jiru turan. Jireenya dhuunfaa keessatti wantoota dhufan harmee koo waliin falmachuun jalqabe. Achi harmeen koo mana fooniitti biddeena raabsu yeroo jalqabdu harmee koo waliin farsoon ajajamnaa mana keessatti hin gurgurru ajajaan. Raafuu nayyaadadha bakki irratti afee taa'een gurguran ture. Walii galtee jireenya jiraatu jira miti mana keessatti harmee koo kanan gargaaru sun ga'aa kan taane nan beeka. Ba'ee hojii hojjechuu yaaduun jalqabe. Ishee gargaaruun qaba jedhee kutaa 9 guyyaa barachaa galgala harmee kootiin akka taate ta'iitii ogummaa nyaataa na barsiisiin jedheen. Barachuun jalqabe sadarkaa 1ffaa waggaa tokkotti hin xumure. Yeroo sana koronaanis dhufee ture. Roota harmee koo isaan waliin hojjechaanii bu'aarraa kun yoo ta'u garuu mana barumsaatti immoo naannoo koo yeroon ilaalu jireenya haaraan barbaade. Ebeluun walii yeroo deemu ebeluun immoo ebeluu yeroo haasofsiisu wanta haaraan jira miti. Tole. Feesbuukiin jalqabe. Bilbila gaafadhee Feesbuukiin jalqabe. Namaaf barreessuu eegalte. Friend request gootaa accept gochuus ni eegalte. Acheega akkam yoo namni naan jedhu naaf wanta guddaati. Maaliif ati mucaa bareedduudha dargaggeettiidha moo? Sittiin fakkaatiin akka nama jiru miti yeroo sana daaraan fakkaadha. Hunduma keenya dhakaa waggaa 1920ffaa keessa ani immoo daaraa wayiin fakkaadha iyyuu ture. Inumaayyuu yeroo sanatti jechuudha. Namoonni nafaan haasoo turtan baay'ee galatooma yeroo sanatti. Ilaalee fakkii wayii tokko naaf erge. Tole. Suuraa hojii fakkii hojii isaa naaf erge. Tole. Achi wal baruun dhufee guyyaa lammaffaatti. Jaalala keessan jiraani. Wayyoo. Baga jaalatte dhugaa baga kanaan si gahe. Feesbuukii yeroon jalqabu intala daadaa koo bira deemee suura babbareedaan akkasii jedheen ture. Uffata isheetiin. Isheen suuraa irra jirtu sun baay'ee bareeddi turte. Qoqophaa'ee waan ka'eef jechuudha. Baay'een bareedan ture. Nutis kan gowwoomfamne jirate ture. Innis isa ilaaleera maal bilbilaa wajjiniin haasa'uun dhufe. Yeroo jalqabaaf yeroo wal barru amallee keenya adda ture. Baay'ee wal hubanna ture. Namoota fuuraadha keessattuu nuti immoo warri dhiiraa. Sirriitti. Yeroo dilbata ganamaan bilbiltu maal gochaa jirta? Kunoo dhagaa jirta miti bareedduu kunoo amma xabalan dhugaa jira. Sirmaati riyaasaa natti fakkaata. Adi jaalala keessan jira. Wanni tokko hin jiru bara. Kana gidduutti wanta darbeef waan an dabarse waan tokko illee haasa'uun barbaadun ture. Waan tokko sin haasa'u. Namni gaafa Amaanu'eel jedhu waraqaa waan an qabutti fakkaata. Jechuun maraatuun itti fakkaadha jedhees waan an yaaduuf waan an beekuuf kana duras ilaalcha namoonni naaf qaban waan an beekuuf ofan eega. Keessattuu immoo yeroo sana yeroo manaa baatu sana namoonni addaan bittinanii yeroo fiigan. Wanti ture jira. Yeroon sun waan baay'ee waan si barsiiste qabdi. Sirriitti. Sodaasna keessatti uumeera anis immoo ofan eeggadha. Waan namni na jibbus natti fakkaata. Kanaaf ijji koonni tokko sin beeksisu lamaan isaayyuu waan wal qixa laalu fakkaata. Kanaafuu maaliifan dubbadha. Kanarraan immoo namoonni ani argaa tures nama gaarii ture. Kanaaf meekaappiin jiraachuu dhiisu jaallataniiru. Kanaaf anis immoo isaanii olittan jaalladhe. Anis immoo isatti baay'ee gammadaan dhufe. Yeroo sanattis ani wantan barbaaduun beeku. Intalli durbaa akkamitti bilbila haasofti maal. Meesuuta jedheeti akka durbaatti haasa'inaan jedha. Eenyudha kan siin jedhu? Isatu. Waan si ajaa'ibu yeroo nama wajjin haasoftu suuta jettee wanti haasoftu jira. Addesi jaalala ilaalamaadha kaal kana kan odeeffamu. Ani san beeku. Isan beektooti. Isa. Eessaa fiddeeti re'eeti. Wanta itti dabarsaa turte ulfaataa waan ta'eef sitti murtaa'u dhugaa. Ani callisee harmeen koo akkas taatee obboleessi koo akkas ta'een jedha. Ani calliseetuman ba'a. Uffadhee babbareedee ba'uu dhiisuu hin danda'a. Uffanni namoota gurguddaa natti tolaa. Uffanni harmee koo natti tolaa. Ofii koof xiyyeeffannoon qabu. Waggaa meeqa fakkeetti yeroo sana waggaa 20 yeroo sana gara 20tti deemaan jira. Achi miira dhugaa keessan jiran. Dhuguma isa wajjiniin akka amantaa gara saattan of buta. Yeroo wanta tokko yaadu sallee wajjin yaada. Yeroo wanta tokko yaadu inni jiran jedha. Kanarraan akkan isa jaalladhullee himuu nama danda'u miti. Ilaaluu qofadha. Callisee deemee nan taa'a. Jechuun haasaanis ture naaf gala. Dafee naaf hin galu.
kaaffeetti wanti natti mee yoo jiraate mana galeennaaf gala idaa akkas jechuu barbaadeetiin jedha. Baay'een jaalladhaanii baay'een isaaf yaada garuu immoo kan isa jaalladhutti himu. Soba baay'ee na soba yeroo hunda. Eenyudha kan soboo? Isatu bakka jiru na sobuu danda'a yookiin immoo wanta raawwachaa jiru. Jechaan taane guyyaa sadiirra jecha gaarii daqiiqaa tokkotu na gammachiisa. Otoo yaadeetii waan baay'ee gadhii ta'eedha bara. Anaaf ishee tokko sana jechuun yeroo jalqabaa keetiif waan ta'eefidha. Yeroo jalqabaa irratti namoonni hedduun keessattuu immoo obbolaan keenya warri shamarranii jaalallee isaanii jalqabaa waliin miidhamaniiru. Dhiironni hedduunis jaalallee isaanii jalqabaa irratti miidhamaniiru. Garuu baay'ee jaalala keessa waan galluuf egaa guyyoota jalqabaa sadan keessatti goyoonfamuu dandeenya arrafamuu dandeenya garuu waan jaalannuuf obsinee guyyaa tokko immoo beenyaa argachuu waan dandeenyuuf isa kanaan duraa sana hunduma isaa guutummaan guutuutti ni dhiisnaa jaalala keenya akka jirutti itti fufnaa jechuudha. Nama afuuraa taana dhiifamaadha caalatti immoo waaqayyo dhiifama waliif godhamuun jedheera jenneet. Haala kana keessa soon jiru ijji koonni tokko waggaa 5 goote. Akkuma siin jedhe waa'ee haala sanaa waan beeku tokko hin qabu. Hin dubbadhu. Waaqayyo garuu wanta gaarii tokko naaf godheera. Isa sana nanaasa. Waggoota 5 kan ta'e kan dimimmisaa immoo kan arguu eegaleedha. Ilaaluu eegan jalqabee inni hojjetame waggaa 5 guutee. Kanaafuu ijji kee tokkichi arguu eegalee waggaa 5 ta'e. Inni sun immoo erga badee inni kun waggaa 4 inni sun waggaa 5 waggaa 9 ta'e jechuudha. Tole egaa mucicha waliin hammam turtaniitu gammaatti? Isa waliin fulbaana ji'a 4. Ji'a 4 guutuu ijji kee tokkicha kan argine hin beeku. Hin beeku. Shakkeellee hin beeku. Sirumaayyuu ijji koo baay'ee bareeddi bara. Tole. Achi hiriyaan koo tokko jirti turte. Isheetu na waliin ture yeroo sanatti. Waan nama ajaa'ibsiisu ishee harkiseen fuudhanii deeman ture. Eessa? Yoonni na waame eeyyee nan sodaadhan ture. Maala naasa'a jedhee yaada na dhiphisa. Baay'ee na dafqisiisa haasaan na jalaa badaa. Nan sodaadha. Garuu isa bira waan an deemeef qofa miti. Bakka an deemu hundatti na dafqisiisa. Maaltu uumame seeti? Bilbilaan yeroo tokko maaltu uumame seeti? Nagaa gaafachuufani akkam bulte maal hin jetta miti? Na darbee jechuudha. Bilbiluufis nan sodaadha. Yeroo baay'ee biizii akka ta'u waan natti himuuf bilbiluufi baay'een sodaadha. Yeroon bilbiluuf nagaa bultee akkam nagaa hundumtuu nagaadha. Kanuman jechuu danda'a. Achi wal arguu dandeenya yoonaan jedhu afachumee na arguu hin dandeessu ta'us danda'an jedhaan. Ani taphachuufani bar yeroon naasoo dhagee. Wayyuu. Achi ati biyyoodha bar amma ni piyaasaa deemeetuun soqeetii sin dhabaanaan jedhe. Qoosadha miti isaaf. Lakki dhugaadha. Anaan garuu natti hin fakkaanne. Tole. Salphaadha jechuudha si argachuudhaaf. Salphaa kan taasise immoo jaalaladha. Haala sana keessatu hin jiru yaala koo taasisuudhaaf akka tasaa minilikiinaaf bilbilame. Kanaaf nan deeme. Yeroon deemu beezii baga gammaddee naan jedhan. Maaltu argame yoon jedhuun ijji tokko argameera siif hojjetamuufi. Naan jedhanii jechuudha. Tole waliin jennee gammadeera. Ani garuu ammas keessi koo kan yaadu achidha. Mee amma yeroon as ciise yaalamu. Hospitaala yeroon turu. Maaliif dhaga'ee akkamitti dhaga'ee miti? Akkamittiin guyyaa 10 hospitaala ciisee mana dafanii gannan baasan. Akkamittiin inni isa arga kan jedhudha yaaddoon koo. Isadha kan na dhiphisu. Kan koo afeera bar waggaa 9f kan hin argine kan argu beekamaadha. Siree qabanii koronaan dhufee ture koronaa ilaalamtu wanti jedhamu dhufee. Hiriyaa koo ishee turte sana lilliidhaaf hin ittime. Isa waliin wal barsiisanii waanan tureef dhiphina koo argitee isatti himti. Kanaan duras ijji kee tokkichi osoon argin akka ture sitti himteetti? Eeyyee sirriitti. Waggaa 9 guutuu ija tokkoon akka jiraachaa turte? Eeyyee. Maal inni wanti na dhoksite homaa? Yoo na gaafatu ammas homaa? Kana nu badhe jechuun dhufee naa ilaalu malee akkamittiin inni itti himuu danda'a? Jechuun sadan tokkummaa takka tasaatti na gargaare malee ishee darbite sanarraan fadhee akkasidha jechuun waan salphaadha. Ishee kana qofa naasa'uu danda'e. Kanaaf dhufee na gaafata jettee yaaddeeti? Dhufee na gaafata qofa moo? Dhufee naan badadda jedhee yaada malee. Maatiin sichi hin beeku akkamitti ta'a? Yeroo sanatti maal yaadda? Si ajaa'iba. Ani gadi ba'ee nama waliin ta'ee moo gammachuudha maatii kootiif intalli koo nama wajjin wal barte jedhu. Kana qofa yaaduu danda'u waan biraa akka isaan hin yaadne beeka. Isa kana yaadee bulee isaa qorannoo irratti harmeen koo na bukkee jirti turte. Harmee koon jedheen. Ija koo tokko yoon ilaalee yoon jedheen. Inni tokko haafu. Dhugaa keetii immoo qoosaa jirtanaan jette. Nan sodaadhen jedheen. Maal waan kana hunda dabarsitee haga kana dadhabdee waan dabarsite yaadii waan an dabarsi yaadi. Dhamaatii kees dhamaatii koos yaadi naan jette. Waan hafuuf hin qabu naan jette. Akkasutu waliin jechaa jirru harmeen tokko intala ishee fiddee dhufte. Yeroo dhuftu daa'imni sun waggaa 8 taati. Ija ishee lamaan irrayyuu godaannisa wayitu jira. Godaanni sun hin beeksisa ture. Beezaadhaa naan jette. Eeyyee yoon jedhuun achii na erganii turanii naan jette. Maali nagumaa yoon jedhuun eeyyee ija nama lubbuunsaa darbee hojjechuufiifi naan jedhan. Daa'imummaa ishirra kaastee argitee hin beektu. Kanaaf nan sodaadhe jedhee neersii sana yeroo naasofsiisu si biratti na ergite.
siif hojjetameera jedhanii dhugumattiin argaa jirtaa naan jette. Na gaafatte. Achii bitaa natti gale. Ittiin argaan jirra garuu akkamitti namni waan isaaf godhametti namanu. Aniin beeku maaliin isheedhaan jedhe. Achii anas na ilaaltee harmee koo sin ilaaltee fuutee dhaabbattee qoratamnee siree yeroo qabannu akkasiif akkas qabanne. In dhufte deebitee intala ishee fiddee siree koorratees. Ati argiteetta si olitti namni ragaanaaf ta'u hin jiru. Mucaan koo arguu dhiisuu ishee natti hin ulfaanne. Mucaan kun natti hin ulfaattu. Ani haadhadha. Garuu ilaaluun akka jiru otoo beekuu ilaaluu dhiisuu filachuun ulfaataadha. Kanaafuu qaaliin fuutee seentee fuutee baatanaan jette. Achi harka koon na qabsiiste. Sin argeen mucaa koo kanan argi jette. Imimmaan ishee hudhaa akkas naan jetti turte. Achi booda gara sa'a 11 keessa namichi baankii ijaa keessaa hojjetu tokko jira. Inni na waame. Nagaa keetii yoo naan jedhu maaliif na waame? Kaffaltii yoo ta'e kaffaltii hundayyuu kaffalee fixeera. Maaliif na waame jechaan deeme? Yeroon deemu jiru suurrii Buruukee Xilaahun, Haayilee Gabrasillaasee faa namoota bebbeekamoo baay'een jiru. Asii namoonni akka koo duraanitti ijji isaanii haguugameef jiru. Kun maal sitti fakkaataa naan jedhe. Kanan waggaa 5 dura yeroo naaf hojjetamu beekaan jedheen. Baankiin ijaa Itoophiyaa kan hundeeffame waggaa 18 dura naan jedhe. Kan si ajaa'ibu qorannoo waggaa 14 dura geggeeffameen namoonni 13,000 ol godaannisa koorniyaatiin ija isaanii dhabaniiru naan jedhe. Amma immoo waggaa 14 booda eessa akka ga'u ilaali naan jedhe. Ati carra qabeettiidha. Warra hojjetameef 2,200 keessaa ati ishee tokkodha naan jedhe. Akkamitti yeroon jedhu akkuma siin jedhe amma miliyoona caalaa ta'u. Miliyoona warra ta'an keessaa ati warra 2,000 keessa jirta. Waaqayyo si filateera. Warra dabaree eegan yaadi naan jedhee naaf ibse. Anis yeroo sana nan dhagaa. Eeyyee sirrii jette dhuguman jedhaan. Yaadi koo bakka biraa jirattiire hunda isaasan dhaggeeffadha. Achi gara sirrii kottan deebi'ee ganaman bari'ee kaardiin keenya yeroo nu dhufu gara kutaa baqaqsanii yaaluu seenne. Qaalii sin dhufte hin seenne. Uffata keenya jijjiirranne harmeen harka koo qabsiistee. Meedaamtetti waggaa meeqa faashiiti? Waggaa 8 turte yeroo sanatti. Tole. Kanaaf yeroo san na bira kaa'an nan sodaadha. Dhiigi koon dabala nan sodaadhe. Baay'een dhibbadha. Jalqaba yoo ilaalte eenyuun ilaaluu barbaadde yoo jedhaniin harmee koo jette. Harmee koo yaadadheenis harmee koo yeroo isheen jettu. Daa'imummaa isheerraa kaasee harmee ishee sagalee isheedhaan malee hin beektuun. Achi isheedhaafis qoricha laatanii seente. Anis eega isheen seentee xiqqoo tureen seene. Ana dursitee kan baate isheedha. Anis baqaqsanii yaaluu isa lammaffaa nagaadhaan hin xumure. Buleessaa lamaan keenyayyuu sa'a 4 irratti waamamne. Indeemne ilaalamuudhaaf dursa kan hiikameef isheedhaaf ture. Achi wanti baay'ee na ajaa'ibe haadha ishee otoo ilaaltuu haadha ishee irraa kan eegdu garuu sagalee barteedha. Argaa ni jirti bara. Ijji ishee garuu argeera. Akkuma hojjetameefiin ijji ishee inni tokko argeera. Ni argite. Eeyyee. Bansiisanii harmeen ishee garuu callistee bu'aa jirti bara. Achi kan kootti fufe. Ija gosa kana akkuma baneen nan banaa nan dunuunfadha nan bana nan dunuunfadha akkas goota yeroo jalqaba. Yeroo sana harmee koon arge. Ija gosa kanaanis jechuudha. Achi maal natti fakkaate waaqayyoof galatu. Ija gosa barii sanaa waan an argee natti fakkaate. Isa kana namannee jechuudha. Achiin booda ija gosa kana xiqqoo akkas godheen ilaala. Waaqayyoof galatu. Achi nan dunuunfadhe lamaan saayyuu jechuudha. Ammas gara kutaa kottan deebi'ee sana booda galata isaa maal jetta yeroo fakkeessitu jechuudha. Galata isaa maal jettee gara yaada dhiisteetti immoo deebita. Namni baga gammaddee kan naan jedhurraan yeroo sanatti inni dhufeetoo waan tokko naan jedhee naaf fooyyatu. Guyyaan 2 guyyaa 3 gaafa ta'u hin bilbilta. Si bilbilamuu baatus. Afacootumti natti haasa'e malee ani hin bilbilu. Ani nan bilbila. Tole. Akkanaaf bilbilu yookiin immoo akka dhufee na gaafatu nan barbaada. Kanaaf gaafa baqaqsanii yaaluu sana jalqabuuf jedhu hin bilbillee jedheen gaggaafadha. Ba'ee jechuudha lakki hin bilbille naan jedhu. Achi immi janneefi kanaaf lakki rakkoon qabu nan bilbilaaf hin jedha. Achi yeroon bilbilu afachuu deebiseen si bilbila maal naan jedha. Nan jeeqeen jedheen cufa. Isuma qofatu natti dhaga'ama. Achi booda nan eegaan dhufeensi gaafadha gaafanii naan jedhu qophaa'in eegaanii. Waan si ajaa'ibu galgala sa'a 2 keessa dhufaan jira waan naan jedheef gadi ba'ee waardiyyaa bira taa'ee bokkaadhaaf dhufuu hin dandeenye gaafanii naan jedhu deebi'ee ciisee beeka. Namni kutaa isaatti dhufee nama gaafata miti ani garuu hospitaaluma keessatti jettaayi. Eeyyee balbala hospitaalaa irra teessee gaafatamuudhaaf eeguu jechuun baay'ee ulfaataadha. Siree kee gadhiistee dhokattee baatee halkan sa'aatii 4 irratti kun addunyaarra iyyuu hin jiru bara. Achi waggaanaan itti gatiitti kaffalee kanan itti boo'ee kan harmee koo abdii baay'ee kanan itti horadhe dhiisee jireenya kan biraa gatii na kaffalchisiisu barbaadu eegale.
karaan salphaanatu jiru waaqayyootu jiru nama barbaade. Da'oon koo duraa anaaf waaqayyoon ture miti. Yoon itti boo'es yoon rakkises galateeffadhuun malee waaqayyoo yeroo sana baay'ee ceephaan ture. Yeroon itti galateeffachuu qabutti immoo gargaarsa namaa barbaade. Jireenya koo keessatti kanan baradhe namni abdii namaaf ta'uu hin danda'u. Keessumaayyuu waaqayyoon dhiiste yoo ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo sana hospitaalatti namni gaafatamuuf siriirra ciisaa ani garuu sa'a lamatti bakkee qorra keessan ta'a. In dhufuu deebi'een seena. Waaw akkas gootes garuu inni dhufu. In dhufu. Dhufaan jira naan jedhee achi immoo waan tokko hin ta'ee naan jedha. Anis waa tokko rakkateetti ta'uu danda'a jedheen amana nagaan deebi'ee galuunsaa garuu anaaf gahaadha. Waan kanarra deddeebi'aa dhufe. Yaala koo sanas xumuree ijji koo lamaaniyyuu naaf argaan gara manaatti deebi'ee. Amma akkamittiin manaa dafee ba'a. Ani fayyee deemuudhaaf jechuudha. Fiilmii irratti wanta laaltus jiraachuu barbaadda. Naannoo kee dhufee akka inni si gaafatus hin barbaadda. Yeroo jalqabaa naannoo dhufaa waan tureef nan eega ammas wanta sana. Abdii kutachuu hin dandeenye yeroo hunda taa'een eega. Garuu homtuu hin jiru waaqayyo si haa fayyisu wanti jedhuyyuu hin jiru. Egaa yeroo sanatti yaada koo hunduma isaa fudhate. Na to'atee jira. Baankii ijaarraa naaf bilbilamaa akkami nagaa keetii akkam taatee fayyaa jirtaa maal jedhee na gaafate. Eeyyeen jedhaan gara fuulduraatti immoo akkas goonaa naan jedhu. Tole haa ta'uun jedhaan hundumtiyyuu naa bilbila yeroo sana. Isa yeroo hordofu wanta naaf ta'e hundumaa dhiisee hojiin koo hundumtu isa qofa hordofu ta'e. Ijji koo lamaaniyyuu argeera miti. Asiinis ta'e achiinis tiyaatira jalqabuufanii mana barumsaas jalqabuufanii manaan ba'a. Achiin booda mana barumsaa yookiin immoo bakka inni jiru deema. Achi guyyaa tokko yeroon dhukkubsadhee qarshii naaf laatame qabadhee juusii dhugi jedhamee si laatama yeroo nan dhoksashee bor yeroon ba'u affeeruu fayyaadaa yeroo sanatti jechuudha. Achi guyyaa tokko bilbilee fi waaqayyo fagalatu nagaa kootee akka maal jedhe. Irbaatan si affeeraan jedhe. Ati intala durbaa miti maal takkasi godha. Xiqqoo ishee of hin tuultu naan jedhe. Homtuu natti hin dhaga'amne. Ati nagaadhumaan irbaatan si affeeraa jettee. Kan irbaatarra hin jira. Ani isa arguufan barbaada. Akka inni ka qabu yooman beeke. Eda irbaatan si affeeran jedhamu. Hiikisaa kan biraadha. Umarratti waan ta'e yeroo natti dhaga'amu obboleettii koo ishee xiqqoodhaan mana barumsaa tiyaatiraa gaafannee dhufnan jedheen. Eessa bakka inni oolu jechuudha. Amaneera. Waaqayyo kan beeku baay'een amanaa jechuudha. Isa qofatu hin taane waan hundumaayyuu sirriitti yaada. Sirriitti akkas yoonaan jette sirriidhan jedha. Innis hin jiru maal aareeraa mufadheeraa obboleettii koo fuudheen manaa ba'e. Mana barumsaadha yeroo galuuf kaanu beezaa naan jette. Oo yeroon jedhu akkas naan jette. Baay'een nahe. Maal gochaa jira? Karaa irra tuuni deemaa jiru naan. Achi hojiidha. Bakka hojiitti ba'ee mana jiimii seeniin ba'aa jira naan jedhe. Aspaaltii sanas mana jiimii gochuun barbaade. Tole. Uffata ispoortii uffatee waan tureef uffata hojiitti naqachitti ofirraa baaseeti jedhee yaade. Ilma eebaluu jedhee waame. Maqaa abbaa isaatiin waan anaasa'us narkaa bade ani waan sobee natti fakkaate. Nan dhaguu guututu na hollatee jechuudha. Achi obboleettii koo fuudheen deeme. Garuu dhugaansiin jedha sa'a sanatti waan ani isa argeef guyyaa 3 kolfee gammachuudha. Deebi'ee bade ani nan bilbila bar inni garuu hin jiru. Egaa maaliin godha waan hin mijanneefiif ta'a jedheen jireenya itti fufa. Irra deebinee immoo mee wala arginu waliin jenne. Achi akkuma beekamu tiyaatirri sunis jira harmee koon jedheen achi na waamanii jedheetti. Kanaafuu amma deemuufanii waraabbiin qabanan deemaan jedhe. Maaloo dhiisiin talakoo ija kee maaloo naan jette. Rakkoon qabuun jedheen. Nan ba'e. Bakki ta'ee wayii tokko jirte achi waliin teenye. Qiddista Maariyaam bukkee. Sa'a tokko irratti na beellamee taa'ee geenis sa'a 2:00 dhufe. 2:00 sirriitti yaadadha sa'aatii. Maal ta'eetiin barfate? Taaksiin dhabe miilaan immoo dhufu jedhe. Kan si ajaa'ibu immoo bakka inni dhufuu fi bakka inni itti eege baay'ee walitti dhiyoodha. Yeroo baay'ee maaltu jira jireenya keessatti? Namoonni nuti himaa jiru bar gochaan. Sirriitti. Nuti kan barbaannu wanta afaaniin nutti himamudha. Wanta barbaannu qofadha kan dhaggeeffannu sin ajaa'ibu. Wanta barbaannu qofa. Waaqayyo waan baay'ee natti agarsiiseera. Ana dhaqan deebi'uu dadhabe. 2:00 ga'e. Achi muudannoo ani hin irraanfannedha. Manni nyaatatti gurguran xiqqoon tokko jirti. Achi teenyee nama akka inni eegaa jiru yaadeera garuu bilbilaan. Garuu si wal beellamtaniitu wal argitanii? Tole. Sirriitti. Achi kana dura immoo jaalallee kooshee durii wajjin wal argeeraa naan jedhe. Homaa natti hin fakkaanne garuu. Si dura jaalallee qaba jechuudha. Ani garuu kan kanaan dura qabu hin beeku. Ati anaaf jalqabaa naan jedhee ture. Hanga guyyaa sanaatti sitti himne ture? Hin beeku. Tole mee guyyaa sana maal siin jedhee? Gadda garuu jaalallee isaa ishee durii akka geggeessi bilbilaan natti himee ture. Ofuma isaan natti hime. Jaalallee isaa durii? Tole. Yoo akkas ta'e maarrii rakkoo maalii qaba? Ammanatu jira miti jedhee tayyaada. Tole. Teenyee nyaata ajajneerra. Yeroo isaan mana barumsaa tokko keessaa ba'an ni ilaala. Halkan sa'a 2:00? Eeyyee.
barnoota halkaniidha. Barattoota galgala ana wajjiniin nan taa'ee egaa naaf hin galle ani nyaaticha waan eegnu natti fakkaate. Achi bilbilisaa waamee hin kaase deemteettaa maal jedha. Eenyuuni? Intala daadaa kootiin an jedhu. Eenyu dhagaa kan akkana jedhu? Isatu ani bartaa'een si eegaa jira maal jedhaan. Anis maalan jedham nyaatichi sin dhufnee eegaa jira teenye. Innis bilbilicha cufe. Achi intala daadaa kootii eegaan ture wal si barsiisuufi naan jedhe. Tolee. Dhuguma intala daadaa isaatii turte hin deemte achii booda ana waliin yeroo xiqqoonii ture jedhee ani waa'ee koo yaada. Haasa'uudhaaf jetteetti qophooftee deemtee beektaa? Itti yaaddee. Baay'ee irratti shaakaltee jecha barbaaduudhaaf jettee fiilmii sin ilaalta. Achi anillee waan baay'ee shaakaleetan deeme. Tole. Yoo ta'uu baates hin ta'u akkanaan jedhamuufi jechuudha. Gaafanni fuula isaanitti jijjiiru haasaan harkaa bade. Achi nyaata ajajame dhiisee keenan deema malee jedhe. Beela'eera garuu anis dhiisee isa hordofee hin deeme. Achi akkan ta'e ija jabaadhee isa teessisee ani jireenya hommaan beeku. Dubartii akkati barbaaddoo kan hin taane nan beeka. Ani kanan beeku biddeen gurguranii jireenya dabarsuu ta'uu danda'a. Ani kanan beeku rakkina ta'uu danda'a. Kanan beeku akka haadhaatti yaaduu qofa ta'uu danda'a. Sin jaalladha. Yeroo dhumaaf kanan jedhe kana imimmaan koo ija guutu waan baay'eetu natti dhaga'ame yeroo sanatti. Abjuu koon hordofanaan jedhe. Amma dursa kanan kennu abjuu kootiif maallaan jedhe. Waaqayyo kan beeku guyyaa tokkollee baasisuuf hin yaalu. Eessaa fida? Hin qabu yaalaa jira dadhabaa jiran jedha. Maalliyyuu yoo ta'e dursee kaffalee eessaas haa ta'u eessaas isa dursee kaffaleen isa eega. Hagam fayyadamuun beeku bara. Keessummeessituudhaaf garuu dursee waameen hin kennaaf. Haga kana hundan isaaf dhibbadha. Eessaa fida jedhee tayyaada. Ani sabjuu koon hordofaa ati sabjuu qabda miti. Kana dura wanta tabjootu jira miti achi bira ga'e. Achi yeroo geessu wal argina. Ani si dhiisuuf miti bara. Ani siif du'uu nan danda'a maallaan jedhe. Siif du'uu nan danda'a ishee jettu sana qofan qabadhe jecha sana hunda keessa. Naaf du'uu danda'a. Kana gidduutti yeroon baay'ee deemee sa'a 6 wayii ta'e. In deemnee gargar baanee achi wanta kanaan dura raawwate hin beekne naaf bilbile. Jireenya koo keessatti yeroo dheeraadhaaf kan bilbilaan haasa'e guyyaa sanadha. Abdiin koo guutuu naaf ta'e. Wantoota isarraa dhaga'e hin beekne hundan isarraa dhaga'e. Kanaaf mucaan kun dhugaa isaati abjuu koon hordofuu qaba. Achi abjuu koorri yeroon ga'u wal argina. Nagaatti borosii bilbile yeroon naan jedhu yoo si mijachuu baate dhiisii rakkoon qabu ammayyuu bor ta'eera barin jedheen. Ani barbaadamtu ta'ee ni bareen dhiphatiin kanan jedhu. Achi guyyaa sanarraa kaasee hin bade. Guyyaa meeqaaf? Guyyaa 2. Guyyaa 2dha kanatti badee ni bade kanatti jettu ani bar ji'a 2 natti fakkaate. Siif ji'a 2dha. Ji'a 2 sirrii keessa. Isin ulfaata. Guyyaa 2 badee. Guyyaa 2 guutuu ni bade. Guyyaa 2 guutuu. Baay'ee nama ajaa'iba. Nan boo'e. Otoo ijji keessatti hin furiin. Eeyyee achi akka carraa obboleessi koo dhufee na ilaalee waan na dhukkubeetti fakkaate satti. Kottu hin deemne naan jedhe. Isa waliin utuu deemaa jirru taaksii piyaasaa keessatti riyaasaan arge. Guyyaa tokko qofa wal na barsiise garuu waan barbaadduun irraanfattu miti. Maaskii godhatee jira bara. Yoo na yaadatte malee jedheen akka inni na yaadatu kanan taasise. Achi yeroo inni na ilaalu ijji koo baay'ee dhidhiita'ee jira akka duriin taaneef. Maal taateeti naan jedhe. Baay'ee rifate. Lakkee homaayyuu xiqqoo na dhukkubeeti. Nagaa isaatii yeroon jedhuun amma naaf bilbilee gara isaa deemaan jira naan jedhe. Akkasii tolee haa ta'u nagaatti naaf himin jedheen. Anis gara obboleessa koottan deemee nagaa ta'uusaa gaafan baruu nageenyi natti dhaga'ame. Achi deebiin dhabe. Mucaa sanattis ergaa barreessee itti argee fi innis naan deebisne. Beezii dhiifama waan naan mijannee fi inni garuu nagaa isaati maallaan jedhe. Edaa yoo yaadu ani baay'ee isa dhiphisaan ture. Achi amma waan naan mijannee fi kanaafiyyuu na hubadhu maal ergaan jedhu naaf gale. Achi eenyutu isa erge? Isatu. Anis yeroo sana nan tasgabbaa'e. Egaa jaallattus jibbitus hin fudhatta miti? Anis nan fudhadhe. Inni hojiirra jira hin dandeenye kan jedhu yaada kana guutummaa guutuutti nan fudhadhe. Isa garuu hin dhiisne. Namni akkamitti waan argeerraa akka nu hubanne hin beeku. Achi beeksisa wayii tokko arge kan tiyaatiraa jechuudha. Afachi wanti kun eessa dhagaafan jedhu piyaasaa ta'uu isaan baree jechuudha. Bakka namni barbaadu inni guddaan piyaasaadha. Mana barumsaa kanallee seenuun qaban jedhee manni isaa achi waan ta'eef ka darbeen deema. Achi nan galee mana barumsichaa nan galmaa'ee ijoolleen jiru. Yeroo sana barsiisonni ciccimoo ta'anis jiru. Isaan waliin nan galmaa'ee mana barumsaa yeroon dhufu jalqabu. Ijoollee sana wajjiniin wal arguu jalqabne. Nan dhiphadhe. Waan anaasa'uun harkaa bade. Baay'ee naara yemmuu nama wajjiniin taa'u. Barnoota sanas jalqabne.
nan seenaa nan ba'aa maal taaksiidhaan deemuun otoo narra jiru yoon isa argadhe jedhee miila kootiin deema. Naannoo sanarra yeroon darbu hin jiru miti naanna'ee deeme taaksii qabadheen taaksiidhaan deema. Akkasiin godhan ture yeroo sana. Achi maaltu uumame seeti achi keessa warra jiran keessaa dubbisu maal wanti jedhamu tokko dhufe. Achiin booda walitti qabamnee teenyee akkuma siin jedhe sana qophaa koon taa'an ture. Barsiisaan mee maalinni seenaan jireenya keessanii jedhee tokko tokkoon gaafata ture. Achi baankiin ija nama du'ee naaf arjoomii isaanan ilaaluu jalqabe. Ishee qofan dubbadhaa barsiisaan sun ajaa'ibsifatee na dhaggeeffate akkas waliin teenyee mucayyoon tokko jirti maalitu wandimuu jedhamti. Achi mucayyoon sun natti siquutti kaate. Achi yeroo sanatti wajjiniin haasa'uutti kaane. Akkam nagaa keetii maal waliin jennee wal gaggaafannaa wajjiniin baanaa. Waan tokko yeroo isheen naan jettu nan rifadha maaliif rifatta naan jetti. Namni yoo dudduubaan natti bu'e nan rifadha maaliif akkas taata maal naan jetti. Achi baay'ee na hubatti. Natti tole alatti yoo isheen na waamtu mana kottuun jedhaan achi mana keessatti buna danfisaan ishee eegaa jechuudha. Nyaata qoqopheessee dhidhiyeesseen ishee eegaa bitaa isheetti gala yeroo sana isheetti. Eelsaanis jirti kan ishee waliin dhuftu alabaana naan jedhin mana keessatti wanta ta'uuf sa'aatti mana barumsaa deemnullee isaan inni irraanfachiisa. Ollaa koo baay'ee jaalladhu sin moonii jiru achi yeroo isaan dhufan hunda isaanii walitti dabalee jechuudha. Kanaaf amma kana yeroo isheen na hubachaa dhuftu nan beeka garuu gara alaatti ba'uu qabda naan jette. Achiin booda immoo yeroo isheen na gaafattu mucaa nan jaalladhu tokko jira maal jedheen itti hime. Achiin booda waa'ee ija kooti yeroon isheetti garaa isheerraa boosee ati mucaa akkamiitii naan jette. Yeroo isheen boossu seenaa nama boosisuun qabamuun jedhe ofii koyyuu na ajaa'ibsiisee jechuudha. Na hubachaa dhufte wanta hundumaayyuu achiin itti maan dhufeenis. Haala kanaan walitti dhufeenyaan ishee waliin qabu akka gaariitti tunaaf deemaa jiru barsiisaan keenya akka tasaa yeroo ni carraa buusu carraan sun na fuudhe. Tole har'a immoo beeziin seenaa jireenya ishee nutti himtii naan jedhan. Xiqqoosa ta'uu haasa'e wanta tokko gaafa isheen naan jettu ani qananiin ture achi ijji koo lamaan iyyuu jaamee ture maal jedhee yeroon dubbachuu jalqabu hundi isaaniiyyuu afaan bananii na dhaggeeffatu jechuudha. Achi yeroon galagalee ilaalu namni mimmaanoodhas jira. Kan boo'aa jirus immoo jira. Achiin booda yeroo dubbachuu natti ulfaatu irra keessa dudubbadheen taa'e. Itti fufuus hin dandeenye. Harka naaf dha'anii na hammatanii akkam baay'ee jabduu ta'e natti manii jechuudha. Tokkoon dhufanii. Achi teediin maal iskiriiptiidha moo kaameeraa dhabdeetii naan jedhe. Lakki akkas miti kun hunduu jireenya koo dhugaatiin jedheen. Hundumtuu fuulli isaa natti agarsiisan wanta addaa natti ta'e jechuudha. Tole dur yeroon isaaniitti siqne tuffii isaaniitti fakkaata ture. Maaltu na rakkisaa mana barumsaatu teenyaasaa jirru barsiisaa wanta nama kofalchiisuun dubbata miti hundumtuun kolfa. Achi hundumtuu kolfanii xumuranii gara barnootaatti yeroo deebi'an ani immoo gaafa naaf galuun kolfa jechuudha. Achi qofaa koon kolfaa jira jechuudha. Nan kolfa guyyaa tokko garmalee aaree kolfuu yoo barbaade gad ba'iitti kolfii naan jedhee beeka. Garuu akkam godheen isaaf ibsa. Turee gaafa naaf galummoo kolfa koo to'achuu hin danda'u sirriittan kolfaa jechuudha. Gaafa na hubachaa deeman maayinis na gargaaraa dhuftee jechuudha. Anaa walitti humna godhattee isheetu waa'ee haasa'uu jalqabe. Ani immoo nan gammade. Hiriyaa argadheera nama jireenya natti agarsiisu nama na gargaaru yeroo sanas miirri wayii tokko keessa koo jira isaaf jechuudha. Nan bilbileefi wanta na argu yeroo hunda sa'a 24 yeroo inni bu'aarudha. Inni jechuudha onlaayinii irratti nan arga. Maarree na haasofsiisuuf akkamitti yeroo dhaba jedhee dhugaasaa beekuu barbaade nan bilbileefi. Baay'een si barbaadeen jedheen tole naan jedhe. Wal beellamne yeroon eeguun hin dhufu. Yeroon bilbiluuf bakka waca'oo keessa waan jiruuf si mijatuun jedheen naan jedhe. Tole yeroo siif mijatu naa bilbiliin jedheen. Nan cufe. Yeroon deemeera bar sa'a tokkotti wal beellamne hanga sa'a 2tti taa'ee eegeera. Guyyaa maaramii ture gaafa 21 harmee kootiif bilbilee bunni jiraan jedheen. Injiruu naan jennaan dhufaan jiraan jedheen. Ani isa eegeen dhufu yeroon naan jedhuun deeme bar. Buna biteen gara manaa deeme. Bilbila koo cilee qabsiisuuf jedhee bakka ta'e wayii kaa'eera. Baay'ee waamaa ture. Ani hin argine. Si'a 3 bilbilee ture. Wayyoo ifa manaan jechuufi. Achii dhokadhee nan bilbileeffatuun bilbiluu baadheeoo. Yaa Rabbi kun maal akka gadi natti bu'een beeku yeroo sana. Iyyi wayiis natti dhaga'ama. Garraamii ta'uufi maal hin beeku jechuun maal takka uumame iyyuu hin beekuun siin jedha. Iyya qofatu natti dhaga'ama akka inni natti iyyaa jiru qofa nan beeka. Narratti cufe bilbilicha. Maalidha wanti isaa? Maaliif tole naan jette? Maaliif akka nama miidhamee taataa maaliif tole naan jetteedha inni guddaan. Maalidha wanti tole jettee? In dhufu yeroo naan jedhu tole hin jedhin. In dhufu yoo naan jedhe tole jechuun qaba malee maal jechuun qaba. Tole jechuutu narra ture maal jechuun akka narra ture hin beeku. Dhugaa kun siin jedha isheetu. Wanti baay'een
waggaa baay'ee dura wanti hin dubbanne jira miti. Wanta hunda isaayyuu dhiisuun barbaade. Tooleen jedhee nan bilbileef dubbachuuf. Naa kaasuuf yeroon bilbiluuf. Akkasiin jedhe waa'ee dugda koo sirraanfadheera. Al tokko ka'ee lafa dha'e. Jechuun? Aariidhaan jechuudha. Naaf hin galle. Aarii koo irraanfachuuf meeshaan an lafaa kaase minjaala wayii tokko turte akka kootti fiilmii irratti waan an arge sana gochuu kooti. Nan kaasaa nan darbadhaa. Wayshoo. Dugdi koo sun na jalqabee jechuudha. Egaa haati koo sun jirti. Nan ka'e. Bunichi si nafee nan rafe. Harmeen koo Waaqayyoof galatu yeroo sanatti hojii argattee hojii jalqabdeetti. Hin deemte. Dubbachuudhaaf sababan eeggadha. Iyyuudhaaf waan kamiifiyyuu sababa barbaadaan jira. Sababa xiqqoo tokkoon argadhe. Yeroo sana adaadaan koo jirti. Salaamii fi fiqiris jiru. Baay'ee dhukkubsadheen bulee. Achiin booda hospitaala guddaa tokko keessa ciiseen of arge. Achii ka'ee gaafanaan jedhan akkamittiin ka'a. Gaafan ol jedhu qabattoon sun deebi'ee dugda koo irratti hidhameera. Harmeen koon jirtu bilbilamee fi ganaa dhufaa jirti. Adaadaan koo jirti. Achi immoo waan an ka'u natti fakkaachaa jira. Ka'uuf yeroo yaalu ka'uu hin danda'u. Irra deebi'ee miilli koo deemuu dadhabeera. Irra deebiin qabattoonis naaf hidhameera. Hoomaan jenne naaf mala. Naaf mala. Ukkubi gara ofiitti of nama deebisaa? Na deebisee jechuudha. Sirriitti. Gara koottan deebise. Wanta hundumaayyuu jechuudha naaf mala. Achi maatiin koo irra deebiidhaan yeroo baasii baasan nan arga. Obbolaan koo yeroo asiif achi fiigan nan arga. Achi obbolaan koo durbaas jiru. Akkanatti hin dhaga'amneef asiif asii yeroo isaan na bira taa'an ani eenyudha? Ani maalidha? Al tokko tokko bagan akkas ta'e wanti jettu hin jiru. Amma humnatti Waaqayyo waamuu qabaani. Waaqayyotti waa tokko dubbachuun yeroo sanatti baay'ee na saalfachiisa dhugaan siin jedha. Lilmoon hin jaallanne yeroon waraannadhu. Miilli koo yeroo deemuu dadhabu. Bagan ofiin jedha. Garuu imimmaan haadha kun na gaddisiisa. Anaaf ibiddadha. Wanti sun hundumtuu irraanfatamee intalli qalamaan maraattee intalli qalamaan barannee waan baay'ee jedhamteetti harmeen koo anaaf jettee. Da'oo naaf taatee nan dhoksiteetti. Intalli koo yeroo tokkoon baate jettee waan baay'ee keessa. Ani garuu deebi'een ishee irratti ba'aa ta'e. Ammas immoo deebistee akkas taate. Isheedhaan jechisiise. Guyyaa meeqa ciiste? Ji'a tokkoof wayi. Tole. Annan fudhadhaan jedhe obboleessi koo. Achi naannoo kanaa fudhadhee nan badadaanii jedhe. Yeroo sanatti harmeen koo maal yaaddii mucattiin tun durbadha. Inni immoo dhiiradha. Na jalaa dhiphatti. Yaade haadhaa jira. Anis immoo buleettii koo ishee xiqqoo yaade. Dirqamatti ta'ee mana barumsaa torbee tokko nafti. Maaliif wanta ani fideen isaan adabamu? Maaliif? Jaaladhes jibbadhes adabbii kootiin an deema. Yoo xiqqaate hojiin hojjetu isaaf hin mijata. Konkolaataa fidee maal mana harmee kootiin fuudhee deeme. Baqaqsanii yaaluu sirumaan taasistuu jedhe. Amantii isheetii yoo fayyite qorichaa fi qabattuu sanaan hin fayyiti. Yeroo isheen fayyitu kidaana miratti geessin ishee cuubsisaa sirumaayyuun taatu jedhe. Kanaaf obboleessi koo anaaf obboleessa koodhas harmee koodhas wanta harmeen koo naaf gootu nan ajaa'ibsiisu. Dhugaa inni wanta inni naaf godhu waan addaati. Kutaan ciisichaa jira achi na ciibsee. Erga fidee na ciibsee ana bira bidiruu jabanaa fidee bareechee marga firfirsa. Ixaanaan aarsaa maal. Ani immoo maali obboleessa koo achitti danfistee hin fidduun jedhaan. Akkas godhin na urgeeffachisiisa. Ati maal dhibee qabda taa'iitii nyaadhu maalaan jedhama. Cireessa nyaadha isa afur irratti irra deebisee naan laatu. Dhugaa ofiisaatii qopheessee sitti himuu hin danda'u. Isa jechuun anaaf Waaqayyo umrii fi nagaasaa falaatu malee ani wanta jedhu tokko illee hin qabu. Achi fincaan naqabne ban yoo naqabuu baatillee jechuudha. Siinkiin jira siinkiirra akkasitti erga na teessiseen booda teessoo akkasitti fuuldura koo godha. Ganama yoo nageesse sa'a afuritti akkasitti na hammateeti bara. Guyyaadhaan nafa kunaaf dhiqaa. Beezi kidaana miratiin jirti maalaan jedha yeroo sana. Biddeeniin tolchaa biddeeniin furdate moo naphate naan jedha.
maal siif godhu maal nyaatta maal dhugda hiriyoonni kee dhufanii jedha hiriyoonni koo yeroo dhufan nyaata adda addaa qopheesse eega wanta hundayyuu qopheessisaan eega achi yeroo sanan taa'ee of ilaalee jechuudha. Dirqama akka waan ani itti ta'etti akka waan na dhalchetti taa'ee na dhukkubsachiise yeroo sana. Ani garuu sirrachaan deema wanta obboleessi koo naaf godhu tokko tokko sana keessatti nuuf sirreessaan deemi. Waaqayyo namoota gatii naaf kennan baay'ee naaf kennee jira. Ani garuu naman gatiitti kaffalu nama nan barbaanne faanaan deema. Amantis amanuu baattis akkasitti na baatee na deddeebisee na cuubsise. Guyyaa tokko duddakuuf gaafa baay'ee dhiphatu maal godheseeti kan irratti miila dhiqatan jira miti dubartoonni kan fayyadaman yoo xiqqaate yooti dammaquu baatte kunis dammaqsanaan jedhee miila koo achi keessa godhaa. Hojiin qabu? Dhiisee. Kana hunda gochaa garuu ammas inni miira koorra jira akkanin dhiphannee akkanin saalfannee achi harmee koo biratti bilbilii naan dhiphisee natti fakkaata. Ani immoo harmeen koo yeroo dhuftu natti hin tolu. Isa dhiphisuu dhiisuuf jedhee nan deema akkaniin jenne obboleettii koo mana barumsaa dhiisisuufani. Harmee koo hojiirraa kaachisuufani. Deebisee afaan namaa keessa ishee galchuufani. Baay'ee taateetti duuteetti gaafa jedhan fayyeeraan wanticha akka deebi'uun barbaadu. Gatii kaffalamu hunda kaffalee akkas ta'uusaa gaafan argu yeroo sana gara ofii kootti deebi'uun jalqabe. Yeroo natti baay'ee jijjiiramuu barbaadedhe yeroon sun. Waaqayyo wajjin yeroon itti baay'ee haasa'u ture. Fayyaas yeroon ka'u waanan ta'u yaadaa ka'uun jalqabe. Wanta naaf kaffalame hundumaayyuu barreesse. Akkuma beekamu gidiraa koo waggaa 12 waaqayyo karaan ittiin natti dhufe hundasaayyuu sirriitti yaaduun jalqabe. Achi immoo waaqayyo fagalatu yeroo fudhatus miilli koos deemuu jalqabe. Achuma harka obboleessa kee irra teessee? Eeyyee. Tole. Achi miilli koonni tokko yeroo deemu miilla kosa tokko kaasaa isa tokkos akkasuma nan furdadhe yeroo sana baay'ee na yaachisa ture. Qaama kee qofaan miti sammuu keedhaan nama ajaa'ibsiistu taate deebi'uu qabda naan jedha. Eenyuuf iyyuu miti naan jedhe. Achi beeziin suuta jettee gara barnootaatti deebi'uu fi kottaa fudhadhaa jedhe. Nagaa isheetti teessoo ishee qofa sirreessaafi jedha. Ina manuun dhufa. Mana barumsaatti miilli koo sirriitti hiikkachuu jalqabe qabattoodhaanii jechuudha. Yeroon deebi'u haala gammachiisaa ta'e na simatanii hiriyoonni koo akka haaraatti abdii horachuun jalqabe. Garam deemeen jedhe. Naannoo sana homaa yaadadhu. Homaayyuu yaadadhu. Wanta barbaadu barachuu qofaadhaa eeyya nan baradha. Achi gara baankii ijaan deeme. Gara wantoota abdinaa laataniitti. Of sirreessuudhaaf waaqayyo maal narraa barbaada. Achi sirriitti of kunuunsuun jalqabe. Intalli durbaa tokko akkamitti uffatti maal uffachuu jechuun uffata gabaabaa uffachuu miti. Uffachuu jechuun diddibachuu miteedha. Achi naannoo keessa yeroon deemu miila kootiin hundumtuu afachuu maal jedhe akka haaraatti na ajaa'ibsiifate. Tole ati jabduudha beezaa jedheen. Baankii ijaanan deemaa nan hojjedha nama nan arga natti tola. Maayinis jirti. Yeroo gaarii dabarsuu yeroon jalqabu gara kootti yeroon deebi'u. Waaqayyo waan hundumaayyuu kan taasise gaarummaaf hin jedhe waan na jaallatuuf hundumtuu kan waaqayyooti. Jaalalan jedhee natti agarsiise. Haga yoonaatti mucaa sanatti nan gammadaa nan kabajaanii bakka guddaarra ga'e arguun hin barbaada. Ammas akkasumatti yaada. Kanaaf immoo gammachuun qaba. Egaa eenyummaa waaqayyo jaallatu isa kanadhaa jechuudha. Jechuun ani nama jibbuun yoon irra jiraatellee yookiin barsiisaan jibbaa yookiin immoo toon baratiin manatti haftee warra naan jechaa turan firoonni koos jiru baay'ee turani. Sana nan jibban ture miti yeroo sanatti garuu isaaniin hin jibbine. Yeroon isaaniin argu nan gammada. Akkuma siin jedhe naannoo sana nan irraanfadha. Naannoo isaa homaa sitti hin fakkaatu yeroo achiin dabartu? Akkuma natti hin fakkaatu. Amma yeroo gara manaatti dhuftu yeroo barnoota eegaltu waan akkasii irratti bilbili siin hin jenne keessi kee? Dhugaa waaqaan siin jedhe. Tole. Sirumaa yaadu. Guutumaan guutuutti irraanfatee jechuudha sammuu kee? Eeyyee. Tole. Otoo haasofnu inni tokko maallaan jedha yeroo hundan isa galateeffadha. Beezii jireenya kee bakka 3 irra ilaalaa naan jedhe. Isa yeroo daa'imummaa kee Addaamii fi waan balleessaatuun balleessiin jireenya jiraachaa turan jira miti jireenya nagaa. Isa addunyaa isaanii ture yeroo naan jedhu hin jedhe isaaniin fakkeessa naan jedhe. Jireenya keessan isa qormaataan guutame immoo nyaatiin asa jedhama nyaatanii jireenya dukkanaa fi dheekkamsaa isa fidanii yaada. Jireenya ta'amma keessa jirtu immoo xalayaan balleessaa isaanii ciramee irra deebiidhaan jireenya dhiifamaan jiraatan isaanan fakkeessa. Dhugaan siin jedha siif waaqayyo waan gaarii siif godheera akkati yaaddu kanan barbaadu naan jedhe. Yeroo ati ittiin argine jira miti naan jedhe. Yeroo ati itti argite immoo jira miti naan jedhe. Amma ijji kee deebi'eetu badee yeroon ilaale sanatti maal godheen darbe wanti jedhu
sirriitti irratti hojjedhuuti darbe. Yeroo sanatti nama taata. Carraan yoosiif kennamu maal godheera jedhi. Tole haa ta'uun jedhe. Dhuguma ijji kootu badee gara sanatti deebi'uufani. Dhiphinan keessaa ba'ee keessatti. Wanta baay'eedhaan jijjiirameera umriidhaan waan baay'eedhaan. Dhugaa keeti. Dhugaa kee jette bar jedheeni. Akkuma carraa hiriyaa koo waliin maayii waliin ta'ee guyyaa tokko naannoo piyaasaatti hin argee mucicha. Mucicha yeroo jettu isuma jaallattisan? Mucaasan jaalladhee jechuudha. Tole. Argeeni natti bubbuute gaafan jedhuun naan jette. Yeroo naanna'u jira. Jedheen isheen dhaabattee nagaa gaafate maqaasaa qofa beekti. Tole. Achi ani cee hin deeme. Dhiisteetuma deemte? Ani mana nyaataan seene beela'een ture jechuudha. Tole. Waaw. Cee hin deeme ani. Sirriitti sin ilaalleeni. Naa bilbilame. Achiin booda akka nama dogoggoree ta'e namni si bilbilu jira miti. Akkasitti naa bilbilame. Achi dhugaa dubbachuudhaaf tilmaameeras amaneeras lakkoofsisaa jechuudha. Garuu eegne. Tasumaan eegne. Yeroo sanatti jechuudha. Heeloo jedhe. Jedhe. Al tokko ofirraa dhiibda miti. Anis akkasuma gochaan jira. Akka nama dogoggorii maal ta'e naa bilbile. Anatu dogoggoree kaasu koo maal jedheen cufe. Kanuma. Miirri namatti tolu jira miti moo'eera miirri jedhu sanatti dhaga'ame. Waaw wanti sun ni barbaachiste turte kiloojerii jedhamti. Natti tole. Onneen koo guutuu ta'ee jechuudha. Garaan kutaa. Bilbila isa dhumaadhaa? Bilbila ishee xumuraati. Erga sammuu kee keessaa baaste hammam guutteettam? Waggaa 1.8. Waaw. Guutumaan guututti waggaa 2 ta'eera. Tole egaa amma osoo harka kee irraa eegallee fakkeenyaaf amma harki kee buqqees goggogees ture yeroo sanatti waggaa 7ffaa keetti jechuudha. Amma harki kee nagaasaati. Tole amma ijji kee lamaan isaaniiyyuu seeraan ni argu. Sirriitti. Tole egaa amma dugdi kee yeroo sosochootu qabattoo gooteetu moo akkanumatti? Tasuma guutummaatti nagaa kooti. Tootaalii egaa amma nagaa keeti. Tsabala kidaana miratiitiin. Galata Waaqayyoo. Waaqayyoof galanni haa ta'u haadha keenya dubroo Maariyaamiif. Meegaa amma waanuma hundaanuu bilisa taatee erga sosochoo eegaltee wanti hunduu erga badee hagam guutteetta? Waggaa 1.6. Gaaffiilee lamaan qaba. Tokkoffaani mee adeemsa kana nurraa maal barbaadde? Wanta ni baradhe Waaqayyoo gaafa si barbaadu ofiisaatiif gaafa si filatu karaasaa kan ta'e siif qopheessa. Karaasaa nan du'a yoo jette sittin duutu nan kufa yoo jette sittin kuftu. Waaqayyoo yoo si qabe si qabe. Yoo si jaallate si jaallateedha. Yoo si filate si filateedha. Kanaaf na barbaadeera na sirreesseera Waaqayyoof haa galatu. Wanti naaf gale humaa miti kanadha jedhee siin ibsu. Ijji koo yeroo badee sanas umaatuun hin tuttuqamiin ilaali jedhee na fayyisuus hin danda'a ture. Akkuma dudda koo sana. Duddi koo baqaqsanii yaalamuu qabda jedhameeti miti amantaan kan hin jiraadhu. Akkuma sana ta'uu hin danda'a ture. Wanti barbaadu wanta ni jiruufi. Eegumsa sana keessatti kan inni na dabarse. Eeguu keessatti immoo warqiin jira. Wanti qaala'aan jira. Eegee argadheera. Waaqayyoon. Baay'ee waan nama ajaa'iba. Gaaffiin koo inni dhumaa seenaa kee haasofteetta miti? Miidiyaa irratti dhufuu maaliif hin yaadde? Tokko miliyoonotaa ol warri eegan jiru jedheen ture yaala kanarratti. Godaanis agartuu ijaatiin warri miidhaman baay'een jiru. Uummata baay'eetu jira baadiyyaafaa keessa. Namoonni miiliyoona 1 ol ijji isaaniin argu? Isaan oliyyuu. Yoo jijjirameef garuu warra ilaaluu danda'anis hin jiru. Ilaaluu akka dandeessutu beektuu ilaaluu dhiisuun abdii godhachuun baay'ee wanta ulfaatudha. Dhukkubni kun kan nama jibbisiisu hindi mismisaa. Guutummaa guututti kan cufame miti. Nagaa siif hin laatu. Dura kanatti jechaa oolte dhiphinni isaa maatii faana walitti bu'uu wantoonni akkasiisu. Kanaaf maal barbaadeen jedheera miti? Ani wanta naaf ta'e yoon dhugaa ba'uufi baadhe eenyutu Waaqayyoof dhugaa ba'uufi? Achi nan arga warra dabareedhaaf baadiyyaarra deddeebi'an. Anillee dhiyoo ta'eeni. Afachuu dabareen suni doktoroonni gahaa waan hin jirreef moo ijji gahaa waan hin jiraanneef? Hin jiru. Mee waggaatti namoota meeqatu arjooma? Waggaa 20 keessatti dhabar nama 3,000 kan hojjetame. Namni maaliif hin arjoomne? Amantaadhaan warri wal qabsiisanis jiru. Akkamitti? Haadhi tokko yeroo nuti akka saasofnu. Tole. Ani immoo achi deemee maaliin ilaaluufani asii yeroon siif kennee deemu naan jedhan. Wayyoo akkanitti nee. Maal jettee isaaniif ibsita? Haaluma kanaan barsiisaa akka Kwaaraa. Magaabii Addis isheetu? Eeyyee bilbilaanidha. Abbaa koo amantaa waliin lakkin talakuu. Kana jechuun bar ampoolii gubatee badee kan ifuun jijjiiruudhaanaan jedhan. Achi. Kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Ija kee wanta gaariidhaaf kennuun haafuuti. Cubbuu irratti illee yoo itti fayyadamte akka gatiitti kaffaltu yoo ibsu iji kee hamma si dogongorsiisu baasiitii of keessaa baasii jedha. Inumayyuu gatii jedha.
dogongorumaaf iyyuu jechuudha. Dabalataan ammoo wanta qulqulluudhaaf ammoo amma guyyaa dhufa gooftaatti dubartii jetteef ammoo guyyaa dhufa gooftaatti bar kana waraabessi nyaate ni jira. Kana biddaanis gubate immoo ni jira bar kana siifachi bibittine jechuudha. Suni hunduu kan bineensi nyaates garaa bineensaa keessaa walitti qabamee waaqayyo fuuldura ni dhaabbataa jedhama. Ija lubbuu isaatti argama malee bar ija foonii isaatiin bara baraan jiraachuudhaafi. Inni lammaffaan ammoo warri qulqulloonni kanaa oliyyuu kennaniiru bar. Fakkeenyaaf cubburraa fayyuuf jecha qulqulluun luka isaanii abiddaan gubanni jiru. Akka mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaatti jechuudha. Sagaagalummaarraa bararamuuf jechuudha. Akka mana amantaa keenyaatti qulqullicha kophee hodhu kan jedhamu ni jira. Qulqullicha Simoon jedhamu egaa ijji kee ammas dogongorsu baasiisa jedhu isaan gochaan agarsiiseera. Ija isaa baasee cubburraa of baraaree jechuudha. Inumaayyuu namaaf haala gaariidhaan arjoomne haafuutii. Inumaayyuu nu dogongorsiisa jenneen yaannoo ta'e baasnee gatuu ni dandeenya ija keenya. Na hubatteetta miti? Kanaaf kuni bar nama eebbifameefi. Kan si ajaa'ibu du'ees bar kan qulqullummaa hojjetuudhaaf nama isaaf galeef jechuudha. Osoo lubbuun jiru tarii namni kun ija isaatiin waan gaarii ilaaleera waan gaarii hojjeteera ta'a. Erga du'ees booda hojii qulqullummaa itti waaqayyo fuuldura dhaabbachuu danda'udha. Kanaaf namni osoo lubbuun jiru kalee namaaf ni kenna jetteetta miti? Osuma jiraniiyyuu namoonni waan baay'ee isaanii kennuu barbaadan garuu odeeffannoo baay'ee hin qabne ni jiru. Eessatti kennama? Akkamitti kennama? Kan kennamu hospitaala Daagmaawii Minilik baankii Ijaattidha. Mooraa sana keessa waadaa seentaa amma kan mallatteessu yoo ta'es warra mallatteessi keessaa kan lubbuudhaan darbee jiraachuu danda'a bar. Namoonni gara 16,000 kan mallatteessan jiru. Garuu hin beeknu. Osoo du'anis maatiin ni callisaa jechuudha. Waadaa nama sanaan eegale. Maal hin beeknu? Ni yaadattoo ta'e baabaanii taarikuun biraanuu jechuudha. Tiyaatira biyyoolessaa deemee tanan ture gaggeessaa reeffa isaatiif. Baay'ee wanti na ajaa'ibsiise yoo jiraate maatiin isaanii ija isaa baankii ijaatiif arjoomeetiin du'ee jedhanii dubbatan. Baankii ijaatiin wal quunnamanii leensiin sun baateetti wanti sun yeroo waltajjii irratti haasa'amu jechuudha. Baay'een isa kabaja. Kana jechuun namoota miiliyoona tokko ol kan ta'an osoo dukkana keessa jiraatanii jechuudha. Ifallee arguu dadhabanii maatiidhaafis namoota naannootiifis akkasumas namoonni dabalataanii jiru. Ani fakkeenya achi keessaa lubbuun koo darbe leensi ija koo sanoon arjoome nama tokko. Nama agartuu taata. Nama lamaaf agartuu kan taatu. Namoonni lama if arguu ni danda'u. Mee qulqullummaan kanaa olii maaltu jira? Ani dhugaadha kan ergan dhaga'e booda ijji koo biyyaa nyaatoon jedhe waan ofitti murteessanitti fakkaata. Kanaafuu amma gaa bilbila isaanii waan asirraa argadheef hundumti keenya waan gochuu qabnu ni goona. Kanaafuu viidiyoon kun erga gadhiifamee ji'a tokko booda baankii ijaarraa ani gaa dhuunfaa kootti raajii maaltu uumame kan jedhu dhaga'uu nan barbaada. Mee gara fuulduratti kaayyoon kee maalidha? Amma waaqayyoof haa galatu dhaabbata dhuunfaa tokko keessatti beeksisa hojjechaa jira. Beeksisa jechuun hubachiisaan jira. Appaartaamaawwan hojjetaman ni jiru. Tole. Isaaniin hubachiisaa beeksisa hojjechaa. Tole. Mindaa gaariidhaan. Barnootaan barbaadu baradheeraa. Amma immoo mindaa gaariidhaan jechuudha. Harmee koo kanan ittiin gargaaru waaqayyoon kanan ittiin galateeffadhu hojii gaarii naaf laateera. Gara fuulduraatti waan baay'ee yaada. Inni akkas turedha. Amma immoo jireenya ni jiraachaa jiru baay'ee adda kan ta'edha. Jireenya adda ta'e namoota baay'eedhaaf kennuun barbaada. Arguun barbaada. Wanta kam keessaayyuu ba'ama. Waaqayyo yeroo mataasaa danda'e qaba. Galateeffattoota qofaa ta'an waan nu laatame qofa galateeffachuu qabna. Yoo galateeffanne wanti hundumtiyyuu milkaa'a. Galateeffadhu. Tole. Jalqaba ilma haadha keenyaa kan ta'e waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Amiin. Wanta hundumaa keessa dabarsee beezaa ishee kana waan naa laateef nan galateeffadha. Maatiirraa maatii addan baasu. Haadha koo warqeetoo haadha koo waan hundaa kan naaf taate yeroon inni ilaalletti ija kan naaf taate atanaaf waan hunduma kooti. Baay'een si jaalladha waaqayyo fayyaa fi umrii siif haa laatu. Amiin. Hunduma keessaniyyuu obboleessa koo baay'ee hiriyaa koo kan ta'e kanan si jaalladhu waaqayyo nagaa fi fayyaa siif laatee gaa'ela kee kan eebbifamee siif haa taasisu. Hiriyoota koo hiriyoota harmee koo warra naannoo keessaa yeroo dhukkubsadhu warra naaf kadhattan hundi keessaniyyuu anaan bareeddee baate sitti tolee baate warra naan jettan hunda fayyaa fi nagaa siniif haa laatu. Hiriyoota koo maayee obboleettii koo icciitii koo kanaaf eegdu baay'een si jaalladha sababni isaas akkan ba'uuf akkan dubbadhuuf gargaarsa kanaaf taate isheedha. Hiriyoota koo hunda keessaniyyuu sinan galateeffadha. Dhuma koo waaqayyo naaf bareechuu hunda keenyaaf haa bareechuu. Isheesiinis baay'een si galateeffadha. Miseensa kees baay'een galateeffadha. Naman barsiisa jettanii asirratti waan na affeertaniif baay'een sin galateeffadha. Kitaaba haguuggii isaatiin hin madaaliinii kan jedhamu ni jira. Sababni isaas keessa isaa seenaa hedduutu jira. Kan dadhabees ni jabaata. Kan hidhamees immoo ni hiikama. Kan dukkanaa'es immoo ni ifa. Irra deebinee ni dhaabbannaa
haa galateeffannu. Seenaan nama tokko kana fakkaata ture. Iimeelii as jalatti argamuun isinis seenaa keessan nuuf qoodaa. Ijji nagaan wal argu.